torba sadi si waaqayyo isa tokkicha Muhammad waaqayyo miti Yesus waaqa miti waaqayyoon tokkichuma sani akkas maashaallah taama fakkaata amantiin ati hordofaat hanga irraa hordofaa turte kiristaana keessaa pheenxee moo ortodoksii? Ortodoksii. Ortodoksiin tana tasgabboitu farjoollee pheenxeetu nu mataan dhukkubse malee halleluuyaa balaan hubbuste ortodoksiin hin shaffanatte akkuma islaamaa kana ganamallee gara waldaa deemte gara beete kiristaana pheenxeen hin sagaddu bar pheenxeen hin caffarti malee لا إله إلا الله بقى إن شاء الله يا ده سيقاب سيبنا مال قنارين إن شاء الله ست دقيقة يسن لما بود والين ترى ربين توقتهم من جره كلا من تين كسادين تين كنا من تين كنيانة كان ندبنا توني أمانتا إيه يا أمان محمدي سرقما إسات أمورا توني أمانتا إيه يا أمان Yesuusis ilma waaqayyoo akka ta'e ilma Mariyyamaa akka ta'e ilma waaqaa akka ta'een ergamaa Rabbiin saba Israa'el argate ni amantaa? Ni amana. Guyyaan firdiidhaa guyyaan xumura ibiddii fi jannaanis ni jira jettee ni amantaa? Ni amana. Tole harka kee ol qabi hangana. Dhuuphaan hin jirtu bishaan hin jiru yallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh ani ragaan baha Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu ragaan baha Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbii miti ilma Rabbiis miti aboo waaqummaas akka hin qabne ragaan baha garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaan nan dhugoomsa. Saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaan nan dhugoomsa. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi. Irra na ajjeesi, irra na kaasi, na milkeessi. Allahu Akbar. Angasuma siifaan siifaa ta'u baga Islaamummaan siifaa Rabbi Rabbii sii kenne abdii dhaamsa dhaamaaf inshaallah biizii waa xiqqoo ta'e inshaallah dhiifama guddaa. هيا استاذ ايش تله هيا بلتي كينيا ما شاء الله تبارك الله سيفن بقى ربي اسلام ما سيكنه رب اسلام ما رجراچسه اسلام ما رتله سياجسو ما شاء الله تبارك الله هدو سيغمنيتين جرا ربي نرسي اجراچسو جبادو ان شاء الله باذن الله برمس اسلام ما لي بردو اكسم الله ان شاء الله انما كله سيغونا jabaadhuuti baradhu inshallah nama baratee addunyaa kana jijjiiru rabbiin si taasisu jabaadhu siin jenna bareetti keenya ana dhufu welcome tuudi dhaabif waan jedhani guyyaa tokko abdi jaartiin masaanuu qabdi beektaa masaanuu akka malee jibbiti
Gaafa kan masaanuu isii bishaan jalaa fudhate beekta. Masaanuu bishaan fudhatee jennaan iyyanii walitti ba'anii isiilleen iyya san baatee dhatte. Waan hin beekne beekta dhattee jennaan maaltu maal ta'e uummataa jettee gaafatte jedhani. Bee soddaati tante bishaan nyaate bee jedhaniin bishaan kanatu soddaati tante nyaate masaanuu tante nyaate jedhaniin. Hayyee. Jennaan hamtuudha beektaa maal jette seeta. Jettee isa sadi bishaanitti ufte gadde. Maali maal ijaarta reennaan tiyyatuun illee itti dabalamtuuf jette jedhan. Bishaan of ga'ee jaartii nyaatee dhagaa jalatti awwaale. Isiin gannaa tuftoo isiitiin bishaan itti guddisaa artii beektaa. Jettee tufteet maa tufte jennaan itti dabalamtuuf jette tiyyatuun illee irraa buutu. Akkan argamne reeffisii akkan argamne barbaadde. Tiyyatuun illee irraa buutu jettee rabbi baga si milkeesse. Baga rabbiin karaa ofii jaallatu amantii takkatti dhala namaa hunda irratti uume amantii takkatti kaayyoo isii barsiisuutiin kaayyoo tokkochummaa isaa ittiin hubachiisuuf dhaloota keessatti ergamoota isaa ergee gara amantii takka saniitti baga rabbiin si fide. Rabbiin irratti gad si dhaabee nama baratee dhaloonni hedduun sababa isiitiin harka isiitti gara islaamummaatti dhufee ibidda jala najaa ba'u rabbiin si haa taasisu. Nama faana kan kee dhaloonni hedduun dhufu rabbi si haa taasisu. Rakkina chaalenjii rakkinaalee biyya lafaa kan sababa ati islaamummaatti dhufuutiin si dhufan rabbiin sirra haa deebisu. Yoo immoo si mokkore obsa rabbiin siif haa kennu. Anaafisii osoo hin taane ergamoota rabbii jajjaalatamoo fiffilatamoo sana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa filatee ergee in mokkoramanii. Mokkortiin gaafa mokkoramaniis anaa fi ati yookaan ati qofti waan mokkoramtu osoo hin taane ergamoota rabbii jajjaalatamoo kan akka Abrahaam yookaan immoo Ibraahiim alayhi salaam kan akka Yuunus akkasuma immoo Nabi Iyyesuus alayhi salaam hatta Iyyesuus biyya keessatti dhalate keessa baqatee dachee Afrikaa keessatti akka guddate Baabilli barsiisa. Kuni mokkortiidha. Ummatuma filatee fi filatu hedduu akka filatuus rabbiin subhaanahu wa ta'ala osoo beeku erga filatee ergatees atta nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamoonni amantii bareedduu tana barsiisan hedduun isaanii ni rakkatanii ni mokkoramanii mokkortii gaafa mokkoramte immoo waan siin eegalame sitti hin fakkaatini. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka nu mokkoru akka waan takka takka nu qormaatu fakkeenyaaf jireenyi tun qormaata qabdi. Barataan tokko barsiisa ati mana barsiisi qormaata garuu narraa dhiisi gaafa jedhe barataa mata dhabeessa yookaan maraataa ta'a. Akkuma kana qormaanni jireenya keessatti ni jira waan ta'eef akkuma barnoota keessatti jiru sana jireenya keessattis qormaanni jira. Kanaaf qormaata takka takka kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala mindaa jajjaba mindaa asirratti fakkaattii hin qabne jannata jireenya bara baraa ka gammachuun isaa abadii ka beekumsi Allah qofti subhaanahu wa ta'ala isa beeku kan har'aan tana waan achi keessa jiru anaa fi ati akkanaa fi akkas jira jennee beekuun hin danda'amne wanni akkas fakkaatu immoo duniyaa irra hin jirre isa sana nu kennuudhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu qormaatuu danda'a. Qormaata irratti immoo obsa rabbiin siif haa kennu. Ahasiba annaasu an yutraku an yaquulu aamanna wahum laa yuftanuun jedha. Qormaan inni jirti waan ta'eef qormaata takka takka xiqqoo qormaata biyya lafaa tana obsinee waan guddaa sana gatii rabbi irraa argachuudhaaf atiis obsa guddaa si barbaachisa. Obsa rabbiin siif haa kennu. Baga gammaddanii hedduu gammanne gammachuun jalqaba jenne waan nama harkaa gata hedduu gammanne anduratti wallaahi wafil haqiiqa hin agarrees isiinis naan barreessine namni biraallee natti hin barreessine waa shahaada amma akkanumaan bakka keessa kiyya kana na cinqa beektaa gaafa dhala namaa ummanni hedduun gara ibiddaatti deemu jarana islaamummaan alatti amantiin jannata ittiin argatan hin jirtu ifa galaadha. Garuu immoo amantii ta'uu ragaa osoo itti hin qabne amantii jannataa ta'uu ragaa osoo itti hin qabne ilma namaa dhaloota hedduu shubbisumaan bubbisumaan gara dharaatti yaamanii dhaloota hedduu burjaajessanii mallaqumaan fadhadhamaasanii gaafa ibiddatti wal waaman kana xiqqoo nutti dhagahamee sanumaa fi xiqqoo isii yaadee jennaan du'aayii godhi jedheen du'aayiin awwaattee jirti na gammachiisa osoo kun hin dhufin osoo isheellee shahaadaan qabatin alhamdulillahi rabbil aalamiin keessi kiyya kun gammachuu na guutame yoomanii du'aayiin godhe alhamdulillah gammachuun kiyya guddaan wannan jalqaba irratti yaade isa jirti isin hundaafuu haa taatu yaadaa fi muraanni keessan haa guutamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala
المراد التيادا في مراد كيسن اسني فاقه وان اسنين تاني رب متى اسن الرهده وان اسني تو رب سبحانه وتعالى كابا في كببها في ديها جلا في قب رب ولت اسني كبي اتين قلبي تيسن حقبن يسو ور قلبي تيسن بوبيت قلبي تيسن راتي وهي الراتي وان تسن خيري اسني كبا تتنا رب سبحانه وتعالى ما اسني فات وان اسني فاقه ور هذا اللي ملك ابر اللي ملك رب انه حتى ملكي غندل من رب ولت نو فاقبو رب اسنها ملك يسو warri gammoojjii arabaa keessa dhaabbattanii ibidda arabaa keessatti gubattanii mana rabbii ijaartan as keessatti immoo da'waa gootan warri dhiiraa fi dubaraa rabbiin isin milkeessee boojuu guddaadhaan biyya abbaa keessanitti rabbiin isin haa deebisu rabbi isin haa milkeessu olumaa rabbi isin haa milkeessu walumaa rabbi nu haa milkeessu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي الدنيا تنرت اللي جالتو وان جالتو تاتي أنا في أتي أرجن ملي ونسان جالتو برد افتاج السوملتي وان الدنيا تنرت اللي جالتو تاتي ربي نو كني آخرت اللي مو جالتو فردوس ربي نو حاكنو ربي نسلام الكيسو أبو معازين أكسما أبدي موسى أكسما بوليتي تنيا مقر إسلامات رفتت إسلام من وان حرامتي وان كليس كيسة دلتي كيسة سباك أجيساني سباساني دا بقى قطن تيار قطن سينجر congratulations مبارك عليك warri kaanis baga gammaddan obboloonni keenya warri obboleessi keessan obboleettiin teessan walabummaa sammuu argatuun walabummaa ibiddarraa argatuun gammaddan guutuun baga gammaddani wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك فتح الله عليك بركات من السماء والأرض جزاك الله خير الجزاء سين جنة والفرد بركة رب لسكن سورية الله والفرد جرار هي مين نمني برسيستاني نمني برسيستان مجايوك